jani okhole bishani waraban haadatti dani bishani gaddarban duuba eenyu kana wali qindeessa musabbib al asbab yoo fide sababa si godha sababa malillee ni godha duuba hoggaa gaddarban mucaan haada gargate haada qabate duuba namtichi yoggaa harkise maal bishaan waraabaa min nama waraabe duuba nama ol baase mucaatika gammadee mucaan ilma harkadhe nama harkatuun ilmoon qaalii turte barahaa keessatti harkate bakka nam tokko jirre ammas boolla keessaa baase eenyu nama gaafata nama boollaa ba'e ilmoo rabbi naa kenne jee achi Yuusuf fitinaa achirraa eegale amata 12tti duuba sabrii malee hin taatu beek ilmi amata 12 sun diinsaan jirjiire namni amata 12 abbaa jalaa ba'e biyya takkaa rabbitti amaniin taabota gabbartu dhaqe gaafa san Gibxi akkas turte karaa seenaa dubbisaa hunda arrallee deemtee dubbisuu hin deessan mallee duuba namni rabbii hun beeku tokko namni rabbii dachira laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah dhiisi namni Allah tokkicha beeku hin jiru hawaasa inni keessa dhaqe hawaasa hizaabarra hamaa dhaqe mucaan kun ilmoo amata 12 ture ilmoon amata 12 gaafa biyya takka ta amantii siin qabne dhayit akkam taati teenya akkam taati jettee yaaddaate ka yaadutti akkuma rabbiin beeku subhanallah diinillee beeku mucaan kuni amantii biroo qabachuu illee sodaatama yoo ammoo lachuu dhabee ta biraa ba'e sanillee waan hin beekneef dhabee tanallee dhibba yoo fudhatuu baate nama fashalaa tokko ta'ee lafatti hafuun mala shoofa murtii fi jabeenyi takka amantii abbaa fi irraanfanne tan bila hogga rabbiin Yuusuf haasawu zamana tokko maal baasan filima tokko Zuleykhaa fi Yuusuf jedhan bakkuma jaalalaa keessaa fuudhan namni kun namu manzara wayii ilaaluu qabaa beek ijji lukkuudha andaqo ijjisi boqqolloo malee gartu jantu firii boqqolloo talafa jiide qofa garti lukkuun ijjisiitu qissaa dheeraa nabi Yuusuf kharabbiin barakaadhaaf diiniif akkatti hidhannu awwala akhira nurra qara'e namni eessa keessaa fuudhe dargaggeessi bakkuma jaalalaa san keessaa fuudhe akkana Zuleykhaa intala jedhan takka jaalate jedhanii sila fiqir qofa keessaa fuudha qissaan guutuu sun akkasi badee duuba akkam ta'en Zuleykhaan arra fuudha arra heerumti arra fuudha boru namni kana eegaa ture soomana tokko nama taraayuu nuugi isaa ture namni eessa kuute bara namni maal masgiina dargaggeessa jira bara sheekha gandaa way ilaalanii maal ilaalan boo bar qissaan nabi Yuusuf jee way qissaa jee nabi Yuusuf ilaalan nabi Yuusuf isaa dhuge hee shuflaa bar maqumtunuu bar waa filimaa irraanfate nabi Yuusuf ilaalan nabi Yuusuf isaa dhuge boo laa ka bar filima tokko jira khalaalanii laa hawla walaa quwwata yeroo san deemaa ture warri kunis warri fitnaa gaddaafaa biznasa nuti waan beeynu maallaqa wanni amantii miituuba akkana wakaraabe horiin itti dhumeeti katolfame wanni sun yeroon isaan nurra gallakkisan yeroo kame yeroo ramadaanaa kanamni wali qabamu dhaadheysanii ramadaana keessa gadhees yoo keenya kheyrii seene nuti duuba bakka takkiisan qofa nuti keeysaa laalle bakka san qofaa mi dubbiin duuba nama tokko rakkoo dabarse jiruu isaa keessatti rakkoo dabarse daa'imummarraa mokkoramee injifate waan mokkorame meeqa jeloon naa dhaggeeffadhu si fayyadaa amma durallee waan dabarsite qabaatuun mala ganallee waa sin dhufuun mala duuba hamtuu si farrisuufii mi namni yaga dachii gubbaa gabbahe waa hedduu bira dabra fedhan jaalatan fedhan jibbanis duuba ilma daa'imummaa amata 12 sanii mokkoramiis eegale gurgurame gabratee gurguramu jechuun yeroo sana wanni akkasii hamaan jiru gurguramaa sanii immoo mana warra mootii bitame mana mootiitu bite mootii biyya bulchuutu bitate isa sanuutu hoggaa bitamee mana gale mokkoraan lamaanii itti dhufe mokkoraan lamaanii haadhuma manaa tanamtichi isa biteetun mucaa jaalate duuba on olaalgaa waan nuti bira dabruu dadhabne fatanaa aasee bakka fatanaa jalqabaa fi xumuran qabne tanama guddaa fi nama xiqqaan beeyne namitti sun nama guddaa turte mucaa xiqqaa mana isaa jiru namni deebi'ee kajeela akkana sila akkana jennutti bar shuf fitnaan bar guddaa sinan qatu jechuudha bar namni nama guddaa turte nama sila safuu qabu bar kabajaa qabu mokkorame mucaan kun waan kanaan isaa ufiifuu gabra jedhanii gurgurame isaa mana kana jiru isaa nyaanni dhugiin isaa mana kana isaa jiruun mana kana yoo mana kana khilaafe jiruun isaa baddu fatanaan tun itti dhuftee badii tana namitti dalaguu oggarra barbaadde معاذ الله جي أعوذ بالله كل كلو جي بي مغان جي أبدا بديت أنه من دلقو جيان نما خفجي أكا إلمان قدس ورست ديبو تن خفجامي تن صفومي أبدا تندلقو جي دقيقو ما تكتتو أتي مسلحة قبو يؤنن سين ديمتو ورقان تيدو مجرتو تكيتا سيدو فجرجان مي ولله لميكا جيلي أكا يوسف التلاليني أكا خيتي ولي في دلاليني واني تكا خمسلحة خنا فالي سوسير رفت وني سنبوان أمانتيتي فالي سوتات godi waan kan namtichi maan taligaate harkaa qabu waan kana godi yoggaje
hati keete isarraa eeggattu ka intervii si godhaa oolu guyyuu dubbii ta'e harkaa qabu galmeen ta'e harka isaa jirtu mee akkam taanaaf aboo rabbiin ghafuurun rahiimi bakka tana yoo dabarre numa toobanna guyyaa tokkicha ar'aa kana numan janii hin janii ijoollee numa janii bar jenneetu dabarree bar naman salaanne irratti salaatinaa jangaaf nuti ijoollee gaaf tokko biyyi teenyetti gaafa nan ijoollee ture naman salaanne ni kaan hinuu jee khabiira walga'ii namni salaata dideemi nama salaanne irratti sin salaannu yoo fuudhes ni kaan hinuu fi je'anii ulamaa'in lafa kaayatan mucaan tokko gandaa fuudhe mucaan kun hin salaatu fuudhuuf deeme aboo gaani guyyaan ni kaa dhufaa jira aboo atin salaatu dubbiin kun akkamiiti aniini nama of tuulu tokko ni jiraame oo deem ni kaa jechin salaata hin salaatu an jee bar kana tokko maal jeen iyaala suuqi jira boo yoo feete boru dhaabbattee fincaanta salaati arra jee bar alaa shoof laa tooftaala hanga si hidhan salaati usi feetu boru dhaabbattee fincaanta biyya keenya namni dhaabbatee fincaa'u nama islaamatii miti akka nuti beeynuti duba akkasiin qola wakraabe namni dhaabbatee fincaa'u islaamatiin beeynuti maal jeen iyaaltiji boo boru yoo feete dhaabbattee fincaanta arra hanga si hidhan salaati kaati jee maal zinaga jee akkanuma dabarraa beeknuti rabbi yoo fakkii kana nuu fidu bilaashii himi beek nama daa'imummarraa mokkoramee maslahaa isaa bu'aa isarratti mokkoraa itti dhufte mas isaa bu'aa mana kanaa qabu jiruun isaa mana kanaa yoo mana kanaa yoo tuquu baatanii aluma gaxari'anuu bakka seenuun qabu beek magaalaa misraa tana gurgurame akkanuma yoo ari'ame amma misaaliif baynurraa gaduma yoo je'an gara seenuun qabu beek mucaan kun silaa bakka kana waa hedduu jira namtichi kun tokko baqataadha baqataa beek tokko ammas lama joolleedha ammas duuba sadaffaan bakki inni jetti qabatee jiraatu warra kana duuba bar silaa namni wanni namaa laalan silaa akka ilma namaa taate waan tuulaa jira duuba fakkii kana bira dabree takkaa islaamummaan duraan tuqame nama kana duuba hawaasa inni keessa gale naa laali qaceelloti duuba hawaasa namni kun keessa gale naa laaliin sijja hawaasa gibsii barasan hawaasni sun ibaadan isaa maal fakkaatti eenyu gabbaranii ummata taabota harkaan tolfatee gabbaru warra kana keessa gale mucaa namata 12 odoo diinsaan sharafamin waan san dabarsee sababaa rakkootti irraa kaatee fattane tokko eela darbamuudha lama gabra ta'ee gurguramuudha sadaffaan wanni isarra ulfaatu badii waa'ee jaalalaa waan janta amma caasoo nama hiitee nam tokko bira dabruu dadhabne keelluma kana dhume namni akka jiru keellaa kana dabree ammas keellaa maqaa jaalalaatti namni gowwoome kana keellaa kanas dabree sababaa kanaa mana hidhaa seene ama 7 mana hidhaa taa'e maal sababaan badii dalaguu dide badii dalaguu dinnaan dubbiin magaalaa seente magaalaa keessa dubbiin olii gad deemuu eegalte magaalaan dalagaan qabdu warri ati beeytu dubartiin nama gurguddaa sanii warra sooreyyii san dubartiin yoo dalagaa dhabde maal wanni isiin dalaydu odu kan wakiraame namni dalagaan bara waa hedduu siraa buuftii bara namni dalagaa dhabee taa'ee waliin dhufee maal dalaga oduu uumamte dhiisii tan jirre uumatu talafa jirtu dhiisii talafa jirtu jalaa uumbaatu bara tan jirre uumee itti jiraatu qabalee annu dalagaan qabdu dubartiin sooreyyii tagaabasa jirtu sun dalagaan qabdu duuba haasofni kun magaalaa seenee namittiin tun komatamte magaalaa irratti namittiin gurbaa xiqqaa kajeelte hansan maal jaan amma mucaa kana maqaan nu bade waan jaalis dalaguu dide mee hanga dubbiin tun qabbanooytu mucaan kun ni balleeyse jedhameetuma haa hidhamu jedhamee mana hidhaa seenee cubbuun keessa kan dhaabbanne ilaa irraa deemaa jirti beek miskiinumaa itti gaafatama cubbuu duuba akkasiin mana hidhaa seenee dubbiin qabbaneessine jedhanii miskiina hidhatti irraanfatame ama 7 namni keezii isaa quba qabu hin jiru rabbii tokkicha malee fatanaa tanaa kuchiise achirraa baanaan darajaa mootii ta'e nabiyyii ta'e duuba bilchaatee bilchoo nyaate duuba bilchaatan malee bilchoo nyaatan jedhan hoga rabbiin nabi Yuusuf haasa'u gaafni amma dilli dabre kun nabiyyummaadhaami nabiyyummaan qabu namni kun daa'imummaa sanirraa ilaa hamma zamana dila kanatti zamana nabiyyummaatii mi beek zamana nabiyyummaa qur'aanni waa'ee Yuusuf ka dubbate ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به بكسان قفة نبي ما يوسف دبت در سورة يوسف تحاسنتون نبي ما نبي يوسف دبت وان إني ركو إني ردب دبت فكي درقوت ربي بولي درقوت هذا ربي ترك مرات
dargaggoota cubbuuf hin jilbiibbatin na wajji jirtan akkam na fakkaata dargaggoota cubbuuf hin jilbiibbatin karoorroof hin jilbiibbatin shira namni irra dalaguuf hin jilbiibbatin haalli yeroo kanaannawa sun jiru isan jilbiibbachiisin bu'aan jiruusaa isan jilbiibbachiisin kana hunda injifatee nama ta'ee mul'ate fakkii nama akkana ta'uu fedheetiif rabbiin nabii kana nuuf dubbate alayhi salaatu wassalaam nagaa rahmata isarratti haa jiraatu fakkii kana fakkiin nuti qabnu duba fakkii balaa injifatuudha fakkii sharri injifatuudha kanu dura dabre fakkii kana nabiyyii mi namni kun duba nabiyyiidha isa rabbii godheef waan je'anii miti duba nabiyyummaan qabu yeroo kanatu dargaggeessuma tokko karabbitti amane mucaa umriin isaa hammanaa haadha abbaa isaa biraa bade hawaasa tokko karabbittin amanin keessa mudate ati diin nama kanaani kajeeltanii baay'ette akka kiyyaaf keetitti diin nama kanaa ni baay'ettee ni kajeelta rahmata rabbii malee kajeelamu ture shuuf ilmoon hoggaa kanarra guddate nuti amma nama dargaggeessa kana taanee biyya namaa dhufneerra hedduun keenya dargaggeessumti kunarraa diin fiitifachuu dadhabee aadaa nama biroo dhaalee hayaa fi kabajaa jirjiiree guyyarraan akka nama shamiza gubbaa baasaa deemu osuma baasaa deeme zeeroo deebi'e takkaa eebiin akkanaa jirti duniyaa gubbaa duba eebiin akkanaa duniyaa gubbaan jirti duba fakkii kana rabbi lafa nuu kaaye daa'ima amata 11 irraa ilaa 12 abbaa biraa bahe amata 40 keessatti abbaa wajji walitti deeme isaa nabiyyii ta'ee nama guddaa mootii biyyaa ta'ee nabiyyii ta'ee kursii gubbaa taa'u haadhaa fi abbaa wajji walitti deebi'an guyyaa eega biraa bahe irraa amata 40tti jentu kunoo kana biyyii ta'ee taa'u inuu dargaggeessa biroo ta'uu dhiisi abbaan isaa yoggaa ijoolleen dhayxe biyya Filistiinitti rakkoon buute biyyi caamsaan hongeen biyya balleessite shammada biyya Misraa dhaqan hogo dhaqan namticha taa'u argan eeguu isaan ol seenan beekee inni isaan hin beekan duba kana khadiree ni irraanfataa khadirame hin irraanfatu jedhaniini beekee ijoollee yoggaa dhuftu booda deemee beekame Yuusuf ta'uu isaa beekan Yuusuf akkana garre jedhanii abbaa isaatiin galanii akkami jira yaa ilmaan kiyya jeen maasha Allah yaa baaba mootii ta'e kursuma inni irra taa'u isaa biyya bulcha rabbi isin haa balleessu kanan isin gaafadhe wamaa diinuhu amantiin isaa yoo maali jedhaniin du jee jaarsila shuf abbaa kana duba akkana nama guddaa ta'e nama cimaa ta'e sooressa ta'e isaa biyya bulcha yaa ijoollee wayii kana isin gaafadhe jedhan jaarsi diin isaa hoo maali jedhan jaarsi lakkii diin islaamuma amantumara jira baabaa kan jedhan alhamdulillah jedhan rabbi abbaan duba shuf hawwii abbaadha hawwii haadhaa laaliyate hawwiin abbaa hawwiin firaa hawwiin haadhaa hawwiin isaanii maali ilmoo isaa diin irra jiraatudha mucaa isaa masgidatti arguudha kana ol abbaan waan gammaduun qabu waan feete biyyi tana keet ministeera illee ta'e yoo feete ministeera akka garan qabnerra mucuma keenya kana gayaa turan wayyi abbaa biratti gaafadhu abboota kana na kijibsiisi duba fira kan kee gaafadhu ka biyya jirus yoo maalii kan kee itti himani gammada firri duba maali diin isaa jeen islaamummarra jira abbaa janiin gammade jaarsidu wanni isa yaachisaa ture mucaan hammanaan nama biraa bahe amantumaa harkaa qabaa jechuu sodaata namni duba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fakkii nu godhe duba maal jee walammaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa cilman wakadhalika najzi almuxsiniin hoga bakka dhiiraa gahe nabiyyummaa fi xukmii fi murtii waa hundaa kaniidheef jee duba waan san hunda keessa dabree duba biyyuma irratti gabra ta'ee gurgurameetti nabiyyii ta'e biyyuma gabra ta'ee irra gurgurameetti mootii biyya sanii ta'e duba namni sabrii godhee yoo jiraate waa hunda obsaan dabars guyyaa tokko bakka takkanii dhaqqaba jechuu nama agarsiisa duba haala yeroo laalanii sabrii dhabanii haala yeroo jalatti hin kufan duba kanarra dhaabbate qissaan kuni dargaggoota rabbiif bule dargaggoota rabbiif qaceele kana rabbiin fakkii nuu godhe duba nabi Muusaa alayhi salaam nama yeroo zulmii keessa dhalate yeroo miidhaa keessa dhalate nabi Muusaa nagaa rahmata sirratti haa jiraatu zamana biyya fir'aunaa biyyuma misraa tanatti amma nabi Yuusufitti sadarkaa irra ga'e tana nabi Muusaa warri Israa'el biyya tana qubachaa turan maatiin Israa'el gaafa nabi Yaaqub san gaafa Yuusuf san achi galte Israa'el Gibxitti galte bakka kana horee guddate zeegaa lammaffaa ta'an
akka jaansanitti hawaasa tokko kadarajaa lammaffaa jiru warri biyyaa waxanii warra Gibxii sanii duuba kun immoo zeegaa lammaffaa ta'e dhufee duuba zeegaan lammaffaa kun ka hojjatu isa ka laffa'u isa ka waa dalagu isa akka darajaa gabaawota laalamaa turan jiruu dheeraa kana keessa duuba takkaa jiruun zulliin akkasiirran dabarre kana Fir'aawna manaama arge ibiddi tokko samii bu'ee mana Qibxiyyoota hunda gubee mana Israa'el dhiisee manaama kana arge maali manaamni kana ibiddi samii bu'ee mana warra Gibxii qofa gube Qibxiyyoota qofa gubee Israa'el dhiise maali jedhanii hiikkaa gaafannaan ilma tokko ka Israa'el keessaa dhalatuutu aangoon tantee harka sarratti xumuramtii jedhanii wanni Fir'aawna jedhan wanni Aatsee jedhan achi goolabamti jedhaniin Fir'aawna jechuun beeki namoota Misra bulche hunda Fir'aawna jedhanii ilaa aduu irrattis ta'uu danda'a bara Fir'aawna hogga jedhan kan maqaa nama tokkootiifi wanni aangoodha akka Aatsee jedhanii ganda hin sani beeytami akka Aatsee jechuuti wanni Aatsee jedhan achitti xumuramti hin jenneen hiree manaama hogga hiikan duba falli maali ilma dhiiraa aduu ar'aa tanarraa kaafnee ilma dhiiraa ka dhalatu ka Israa'el akka qalamu labsi dubri yoo ta'e dubri haa jiraatu dhiira akka gorra'amu labsi bahee bar seera ta'e qabxii qabatee bahee bar yeroo kana keessa nabi Muusaan dhalate duuba mee fakkii tana qajeelloon laalime yoo tikni rabbii si bira jiraate namni si danda'u hin jiru duuba in yansurkumullah falaa ghaaliba lakum wa in yakhzulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di yoo inni si tindhise namni gasi qabu hin jiru yoo inni si